وين تجان نقول تجان نعون نقول نعون نقول نعون نقول بدون وياس سبينا وقاس نوابان يتيجس نوائتك ستون وأوبان بعد سوين وارون ولا فان نواجو نجام يان نواجو توري فان ثرو كثيرين جو نواد كذا دهارة روبا كذا جواب جدا وال أو بدأ Sekarang lagi, orang misal usul, orang berkar usul, boleh nugai, boleh nugai, kita kena nunggu, wajib nunggu lagi, wajib kita nunggu, nuai bis, orang tu korang, apa tu korang bis, ada orang nugai sis, nugai kai, kalau tu dapat, notis, nuas, hari lagi, jatuh lagi, ikan lagi, udang lagi, ini lagi, angkat lagi. Orang muda lagi, bukan sekarang bukan lagi ini tidak lagi. Iya apa buku Oromoda godchuu isaanii Waaqeffannaa galatooman asmijan. Iya apa galatooman 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 suluutoo galatooman galatooman baay'ee galatooman leeyyii saraa samaraa galatooman kummisa. Waadishaa waadee guutuu waadee gurraacha waadee tokkocha waadee tokkocha waadee wanticha waadee nama guutuu hisadeen hirkadeen anandeen amadeen isadeen asaawandeen siyaasa tokkosateen araada tajaajilubbaat ubaadubbaat dubbaatiin Oromoo durii waaqi akkee Oromoonni hundatti nu dandeettee addaan nu geetteetta waaqayyo galata keeti konpaati yenna tokko tolchitee Oromoo tokko nu tolchitee galma oolachitee kanatti nu qopheessitee adda nagaa onnoo adda agarsiifte waaqayyo galata keeti ammallee akkanuma afaan tokko dubbannee afaan tokkoon Oromoo hundi tokko ta'ee tokkummaa akka dubbatu galata keeti nu tolchite waaqayyo galata keeti waaqa galata keeti Ikiwa inagano sinagano Biyanagano atesis Agan utaades Namiji bulurades Namijana politinagam Awu kenna wakade reati Oromoonni Aba kibba Kabatu ergenye bidanu habat Namudu penjadanu habat Utuba nurapa negana utuba kajera utuba tarada Rati darbunu habat Yekenna biyanagam Namiji Manu kankenya miji purura dei minta dei ini nagami senabush Allah Allah Allah
Tana gaafa nuti taasifne haa ta'u, daggala gaafa nuu taasifne haa ta'u, Oromoo dhumbii kanaara kallattaa garaa aananis haa godhu, kan fuuldura kallattaa haa ta'u, kan sibiilaan haa dhabamu, tana gaafa nuti taasifne haa ta'u, gaara tulaalee taatu yeroo mul'adda, garaa gurraachotaa ulfaataa jiraata, adeema bisni haa dhabu, adeema bisni haa baasu, adeema bisni haa galu. kadhataa wadaa Waaqeffannaa. Kanakaan nu bulche nagaan haa oolu. Aduh untuk gaji, haji dulu barangkali, haji untuk lupa hakam, hajanya orang hakam, orang hakam, orang kata hakam, ada tahu saja taassifatan. Allah kerajaan. Wani nagaan or nagaan naga, bukan nagaan naga, orang ini kerja naga, orang ini hampir, hampir naga, orang waktu satu pakai pada kesaran naga, orang operasi nak kita timpu naga, wani punya timpu naga, wani itu naga, wani orang umat tu ada itu naga, kami tu kita berkumpul surat naga. Kadang tu kita akan bersuara, bukan mengajar bersuara. Jangan semua. Jadi jangan lupa kita norabla, sama mencerita ini. Dah bawa kalau semua dah bawa segala sesuatu. Aku juga mula ulun orang namni dunia kanara itu. Waan dalagu hunda dalagaa isaa utuu jalqabin dura waaqa maqaa dhawu uummata Oromooti. Odoo dalagaa takkatti hin seenin dura waaqa namni yaamu Oromoo ture jechuudha seenaa kan keessatti iyyuu. Bakka deemu hundattuu. Walgahii kora yoo gaggeeffatu dura ni eebbifataa jechuudha. Cidha isaa yoo gaggeeffatu dura ni eebbifataa jechuudha bakka cidhaa sanitti. Ammanneen immoo waan kamiifuu firrii walitti dhufe wal eebbisaa jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoo uummata waaqa beekuu jechuudha. Akkuma waliigalaatti uummanni Afrikaa uummanni gurraachi jalqaba uummata waaqa beeku ture. Kitaabileen amma barraan kun osoo hin ta'in dura namni waaqni ni jira jedhee waaqatti amanaa ture uummata Afrikaa ture. Namoonni sanirraa hafan kan amma nuti waaqa beekan jedhan kun yeroo san warra muka bocee mukatti amanaa turedha seenaan isaanii kan jiru. Yookaan nama isaanirra jabaa ture waaqa jedhanii warra itti waaqeffataa turani jechuudha. Karaa Afrikaa rakkoolee adda addaa yookaan midhaan barbaaddata waan dhufaniif jecha guyyaa sanarraa ka'anii barnoota akkaataa waaqa itti waaqeffatan yookaan waaqni jiraachuusaa namoota midhaan irraa fudhatan san irraa baranii jechuudha. Uummanni kun maaliif ishee too'ii nuti kadhannee midhaan isaanirraa arganne waan nyaannu waan nu jedhanii gaafa sammuu sanitiin ta'anii yaadaa turanitti jechuudha. Sulula raganaa waa'ee kuush jechuudha ni beektu namoonni baratanii. Namoonni baratanii illee dhugaa jiraatan jechuudha. Achi irratti maaltu jira? Israa'el irraa namoonni baqatanii rakkoo midhaan barbaaddata gara warra kuush kanatti dhufanii yeroo isaan kuushota hojii adda addaa hojjetanii nyaata waan adda addaa argachaa turanii jechuudha. Achumaanis akkaataa isaan itti waaqa isaanii kadhatan akkaataa isaan itti walii galan seera adda addaa waan arganii jecha isaan illee achi galanii biyya isaaniitti waan san uumanii waan san immoo cibsanii achi as garagalchanii deebi'anii nuti akka waaqa waan hin beeknetti nuti lallabaa turanii jechuudha. Kun waan nuti ofirraa fagaanne fi kanaaf eebba kanarraa wanni hubannu uummanni Oromoo waaqa tokkoon kan jiraatu. Dura abbaa fi haadha isaatirraan waaqa isaatis ogaa waaqessu haadha abbaa isaatillee akka hin galle eebba guddaa eebbisanii irraa barnoota guddaa argattu jechuun hundi isaanii waaqa abbaa keenya haadha keenya jedhanii jechuudha. Kana jechuun haadha isaaniitii fi abbaa isaaniitirraan akka waaqatti dhufan beekaa jechuudha uummanni Oromoo malee waaqa nama biraa abaluu waaqa abaluu jedhee nama biraa nama isarraa fageenya jiru waaqa biraa waaqa isaa ajjee namoota isarraa fagoo jiran yaamuu jechuudha. Kanaaf dhaloonni amma haaraa dhufni akkasitti akka barnoota asirraa argachaa deemnu jechuudhaan hagan dubbachuu barbaada. Kanatti aansinee immoo dhaamsa waa'ee